Umuzibeer dhiifamaa si galchinaa abshir si argaan jira ammaan si arge namoota hedduudhaatu ergachaa ture. Akkasii obboleen keenya inshallah sheerii solii godhaadha sagantaan kun sagantaa bareedaadha. Gamanumaan gara Ustaaz Aliitti isin dabarsinaa Ustaaz Alii daqiiqaa takka waan hin guunne keessatti sooshaal miidiyaa erga banattee bu'aan banatteef maali? Maal si fayyadaa jira? Lamaan kana wal duraa duubaan nu deebiste inshallah galatame. ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم دقيقة أنت كنديك أستاذ بريداكو سوشيال ميديا فايدة قد ربنا الحمد لله والشكر لله تكفى الحمد لله نو ويتا أسر الأفنو إني كوني تيك توك كون جتشودا يعني اسمها كان الرادو بتشوفني إني كون جتشودا ويتا الأفنو السرب مالي واتك واي قرآن واي ربي نما دبتو اسكيسة تنارجينيتو الرجيزة أولا نو أسلوفنو جتشو إيجاسي الحمد لله والشكر لله شيكوتي مرتب بالله شيكوتي نتي دولاني أسمع كيسا بقتنا ننجدن نو أموهم بق أنو إسنو كوتا جنني فيديو ورابني فيسبوك في جرجر مرتب في فيديو كنا شير جوني كوتا أسي بكي أفنو أس جنني الحمد لله نما باقي أرجعني دوباس كيسا تأكا جيفتي توري سمية بريدو تنفع أسيرت أرجعني يجو كوني نعمة الحمد لله والشكر لله إسا كان الرفايدة قد برني قرآن الرتك أراني حديث رسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إسا الرت وليهمني نما أدام بدي نمني بيميك أميك أدام ببدي أسرت نمني والأرقي والبرتي الحمد لله والشكر لله إني إسنتي فيدم جدني نوبنني نؤمو اتفيدم نجتشود الحمد لله كن نعمة والشكر لله نمني مرايو ورغرتي ميديا كنرتي إجولين نما أليف إنشي سموين دابتا واقبو كان بيهنت أسرتي أليف أكن نجرو برتي باين أكن نجرو برتي الحمد لله كصلاة بين أسيت كصلاة أجي وأي صلاة أسيب برتي تجرا شكري ربي تكوني الحمد لله دقيقة جباب دوان كنتني في كوني إرا فيدم نملين تفيدم نسين جدا شكرا أستاذ غلطوما بارك الله فيكم Okay, dhiifama sagaleen kiyya jidduutti muramee ture. Sagaleen kiyya ni jiraami? سجلين كيسر نجرا أستاذ نجرا كأنك مدير Okay, الوقت جزاكم بيقول الله الجماعة خيرا أستاذ علي هدوتا كل فردو gabaabseeti nuuf ibsee akka mataa dhuunfaa arrelaal tokko tokko keessanuu ibsa kanuu gootanis hin barbaannu dhuunfaa mataa keessaniirraa nu himtan mataa keessaniif sooshaal miidiyaa keessaafuu gara biraatu hin deemin tiktook hagam takka bu'aa irraa argachaa jirta mataa keetti maaliif banattee erga banattee hoo hagam takka itti fayyadamaa jirta inni noo hangam takka si fayyadamaa jira waan kana bal'inaan nu ibsitanii inshaallah akkuma Ustaaz Aliin jeetti daqiiqaa lama goonee jirra. Saniif daqiiqaan takka ni xiqqaata. Akkasii inshaallah dubartootatti darbina. Dubartoota keessaa warrumaa gastii keessa jiru Suudii Shamsii nama jedhamu. Suudii Shamsuu. Suudii Shamsuu. Okay, tuufi daqiiqaa lama qabda. Gaafichi maal ture? Gaafiin dura TikTok maaliif banatte? TikTokii wanti an banadheef gaafiif deebii waa'ee seenaarraa itti fayyadamuufani gaafachuufani banadhe. Okay, Asliisa. kaayyoon guddaan ati TikTok itti banatteef seenaa waa'ee barnoota irraa barachuu qofaaf banatte yeroo duraatu yeroo banattu jechuudha. Awwala sanarratti hin gaggeessaa tures. Booddee kana akka seenaami jechuu dideennaan inni irraa bicuu gabaabbadhe garuu walumaa galatti an tiktokiin na fayyade malee waa tokko natti hin fayyadamne. Qodaan harka ofii keessa jiran akkuma abbaan itti fayyadametti waan ta'eef baay'ee tokko na fayyade. Okay, mee akka dhuunfaa keetti TikTok guyyatti sa'a meeqa fayyadamta? Akka lakkoofitee ni beektaa? Fakkaa lakkaa'ee hin beeku yeroo baay'ee hin qabu waan ta'eef hirruma galeen dafeefa. Yoo walitti qabamee lakkaa'ame yaani sa'aatii 3 waan akkasiin fayyadama. Yoo hunda sa'aatii 24 keessaa walitti qabamee lakkaa'ame. Okay, baay'ee bareedaadha. Guddaa galatoomii TikTokiin natti fayyadamaa jiru ittiin fayyadamaa jira. Nun jette obboleen teenya baay'ee ulfaadhu gara nama biraatti dabarraa qamaru osoo hin ta'in gara dhiirtiin jirtu namuma tokko. Okay, dhiira nama biraame. Dhiira nama tokko.
achi booda shamaraatti aana. Okay. Dhiiraaf shamara wal keessa gaafatanii duniyaa irratti dhiirri baay'ateera shamaruma ta'ansa rakkoon qabu. Okay. Soyyaa dubbii fitti. Okay. Ustaaza jalaa gadi buuna amma nama wal fuudhu fudhadhaa isin baarakallahu fiikum. Okay. Mustafa Aliyyi kanaan galcha. Achi booda shamarran itti aansan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مه قافي تينيا مري إرتي ديما جريو رجيسة إن شاء الله. سيف قلجيتي يادا والدرا دوبان التوفي. سوشيال ميديا خيسافو كننا كتيك توكي خنا مالي بنته. تيك توك دوغا ميديا نندنو أكمل تفايدمته. يو أتفايدمو بيته سفايدا يو تفايدمو بينمو نماتو إتنسيت فايدما. TikTokin akka konetti bu'aa guddaas ni qaba miidhaas ni qaba nama itti fayyadamu bu'aa guddaa qaba nama immoo itti fayyadamu beekneef miidhaa qabaaf asirratti amma waa hedduu ni barraa namoota hedduu jiru wal geenye yeroo gargaarsa jirus gargaarsa goonaa gizee du'aa adda addaa gaggabaabduu waan adda addaa waan irraa barachuu dandeessu asirra gizee gaddeeffamtu like waan sa'a dheeraa fudhannee waan daqiiqaa lamaa sadii irraa barachuu dandeessaa namoota hedduu wajjin illee wal baruu carraa guddaa qabaa. No, akka dhuunfaa keetiin naayimi akka mataa keetti hagam takka bu'aa irraa argatte. Okay, akka mataa keetti bu'aa irraa argatte yoo jiraate namoota hedduu wajjin wal bareetin jira waan hedduu takkaas bareetin jira yeeti jaada maaliif like dura amma sooshaal miidiyaa nuti hedduu fayyadamu ture FB'dha. FB'n waan sa'a dheeraa faadha viidiyoo sa'a like waan gorsan immi sa'a dheeruu kana faadha like sibiraan ga'uu danda'a kun amma waan gabaabaa waan ati sa'a sanaa fudhanne irraa barachuu dandeessa akka jettee yaani irraa gammadee jira shorbaayetuma gabaabumatti irraa fayyadamee jira. Okay, daqiiqaan kee dhumee jira obboleessi keenya Mustafa Aliyyi baay'ee takka ulfaadhu inshaallah fadhii keetiin gabbii gara shamarranii dabarsinaa. Hayat hayu gol itti difama afaan maarifaana jalaa badee jira. Okay, tuufi. Okay, haye qamaru tuufi. Maali gaa cal jettanii bara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع ندرا ندرس بقى ربيني قايلة كيسني تيزين جم دم كيسني بسني في اللي اسمع يالله جرار قد سني بسني. آمين. أسمع ربي ورا المانجا جاري ولا فاورات ولا المان ساليا ولا فاورات ربي سنا قولوا. قلت كيسم قلتي بركة ربي سني متى إن شاء الله. Dhugaa dubbachuuf taanaani tiktookii kanaan dura zimjennee bananne akkuma nama tokko jechuudha. An akka dhuunfaa kootiitti zimjennee banee osoo akkana jedhu warra gaaffiif deebii uummata kiristaanaa ta'e uummata musliimaa kana gaaffiif deebii gaggeessanii baay'ee tokko isaan hordofaa. Kana keessaan immoo rabbiin Abul Fadiliin maashaallah nuura islaamaa godhe olluu baasee amma eegga isaanii tiktookii kanarratti dhufanii harka caalu isaan hordofaa karaa barumsaatiin durii. Aliif akkamitti akka dhaabattu hin beeknu wallaahi dhugaa dubbachuuf taana nama ustaas Alii dubbatanii kaa'anii isaan irraa baay'ee tokko barnoota guddaa fudhataadhaan akka kiyyatti anaa fi eegga isaan dhufanii baay'ee tokko bu'aa isaa argeen jedhaan akka kiyyatti wanti irraa qabu kanuma jazaakallahu khairan waan gashataniif galatoomaa. Okay, baay'ee takka galatoomii. Okay, namni irraa Ummu Zubeer dhifama. Tuufi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك أستاذ قيو أنا ما ثم جلت هاي ولا لونتي أنا هركا كوتشي سيستني قرآن نقرونا دوقتني مالي نما قدوني سينما دم أستاذ أنا ما قافي ديبس. أبشر أبشر أبشر. جابران متعرق في التوفيق. تبشروا في الجنة إن شاء الله. Dursa gaafii kana deebisuun duratti gammachuu takkaan qaba guyyaarraa gammachuu tiyatanaan isin dhageessisee ka'ee inshaallah akka nama takkaatti akka islaamaa takkatti namni hundinuu rabbiin waan laaffiseef irraa ilmi baratu keessatti alhamdulillahi rabbil aalamiin guyyaarraa juuza 30 kattamee anis kaa gammachuu akka
ajaa'ibaatitti hin jira. Asumaan ما akkana شاء الله ما شاء gammaddanii الله ما شاء الله miseensi ما شاء الله halaal taayilentii warri as jala jirtanis obboleeyyan keenyaaf isiniin jedha. Yoo isinii danda'ame ustaazaa guyyaa jimaataa torbaan irraa mana keenya irratti muhaadaraa guddaa akkanaa gootan abdii qaba. Anis guyyaa jimaataa muhaadaraa qaba. Yookaan immoo gara markazaatti isin affeeree jira hunda keessan inshaallah. أبشر أبشر أبشر. Akkasuma gaafii galatooma obboleeyyan keenya inshaallah gaafii isin gaafattaniif ani haqiiqatan guyyaan tiktookii banadhee kan rabbiillee natti beeku. Guyyaa ajaa'ibaa banadhee tiktooka kana. Guyyaa Iidal Arafaa guyyaa obboleettiin teenya kabajamtuu fi jaallatamtuun Sumayyaan gara amantaa keenyaatti dhuftuun banadhee. Guyyaa san namoonni na bira jiran namoota hedduun tiktooka kanarratti wal fixanii guyyaa sana ajaa'iba ta'anii ijoolleen mana keessatti. Tiktooka kana niin jibba akka waan haraam tokkootti hin jibba. Wallaahi rabbiillee nitti raga tiktooka kana buufachuun kiyya gaafa Sumayyaan gara keenyatti as dhufte. Laalcha isaan isii ilaalan kanan qalbiin tiyya na hawatamtee uummanni kun maaluma irratti wal fixa kan jedhu naa buusanii buufadhe. Alhamdulillahi eega qarqaarsa rabbii guddaatii isarra waan baay'ee baradhe. Ani garuu inni natti hin fayyadamne daran itti fayyadame takka ilmi isarraa baradhe. Ustaazota kiyya jala deemee wantoota gaarii nasiyaa babbareeda isaan irraa baradhe. Akkasuma obboleeyyan tiyya kan karaa jallinnaa irra jiran hanga rabbiin alaaf isiin dhaamsa tokko tokko waan wallaala kiyyaa irraa dabarsee fi kannarraa fudhates jira kannarraan fudhannes jira. Garuu hoo daran irra caalaawwanni mana kanarraa argadhe tokko yoo jenne miseensa halaal taayilentii tahee barnoota gaariidhaan asirraa galee akkasuma kunoo isinirraa kaasnee ustaaza keenya kabajamaa jaallatamaa ustaaz Bayaaniin barnoota gaarii adda duree tahe tokko mana tiktooka kanarratti banannee milkii addaatiin galle. Kuni milkaa'ina gaarii jedhama malee hongoon jedhamu. Inshaallah natamannaa dubartiin teenya hunduu mana kanarraa milkiidhaan galan jedha. Inshaallah rabbiin isaan haa milkeessu. Walumaa galatti tiktookiin kama hundaanuu na fayyade malee natti hin fayyadamne. Alhamdulillah. Okay, baay'ee galatoomii Umu Zubeer inshaallah jawaadhu sin jenna. Akkasii mee namni biraa hani hani achi booda Oromiyaa. Ustaaz, yeroo soddoma carraa kennaa keessaalle. Ayyee tuuf. Kanaan itti fufu. Okay. Yaa gaafii keessan dhagayeetii jira garuu ana tiktookiin natti fayyadame. Like tokkoffaa yeroo kiyya westin irraa ga'e lammataa ija koollee na dhukkubse. Natti fayyadame jee yaada akka kootti. Ayyee maashaallah. Okay, gaafiin dura. Okay, tuuf Sumayyaa. Kanaan ati akkamitti Yesuus nama ta'uuf waaqa ta'uunsaa gargar baastee hin barannee tokkitti kanarra silaa barsiisonni barsiisaa jiru amantaa lama wal bira qabanii. Ani musliima Sumayyaa. Erga musliima taate maafi rifeensa qullaarra kaatte? Ani ijaaban uffadhu dhugaa irratti miyoonaan jette. Eenyu siif eeyyame akkanatti deemu? I know akka naaf hin eeyyamne amantaa tiyya eerra jalqabee amma zaddiitti beekuu baadhu eerra jalqabee amma echiitti hin beeka muraasa ishiin hin beekan. Qoraalee hin beekan qoraalee hin dubbisaa hagana fazilee fazil jira gin naannawa keenyatti akka daa'imummaa keenyatti guddadhe haga ammaa still uffatuu hin dandeenye uffanne inshaallah fuulduratti maybe uffatuu hin danda'an inshaallah. Okay, akkuma hundattuu akka geessitti qabattee deemte malee akka itti fayyadamaatti yookaan immoo akka amantaatti ittiin bulaan hin jirtu jechuudha. Ittiin buluu osoo hin taane like beektaa namni hundi perfecti miti you know like namni hundi perfecti miti kana beekuu qabda iddoo ittiin fakkeenya amma ati ijaaba uffattedhaaf it means you are not perfect you know you have to know it kana beekuu qabda. Ijaaba uffatte jechuun ati oh sorry no kanan jechuu barbaade ati ijaaba uffatteef ati perfecti jechuu miti ati ijaaba uffattu dhiistuuf immoo perfecti miti jechuu miti. Example amma ani salaata konni salaata jechuun waan rabbi na ajajalla wanni wayii jiran. Kana immoo dhiisuun kiyya immoo haraama ta'uusaa wallaalee osoo hin ta'in wanni osoo beektu balleessitu wayii tokko hin jiru. Akkasii ani immoo malee kuni haraama muti yookaan amantaan kiyya ni eeyyamu maal sin jechuudha.
kiyyaa. Hayyee anaan gaafii takkan si gaafadha ayyee taate amma silaa lubbuudhaan ni jirra miti. Yaa jiraan nan waasaa Daqiiqaa jiru. saniin booda moo lubbuudhaan jiraanne jiraachuu baannee keenya maaltu beekaree waan rabbiidha. Si himeera bar I know that ni beeka isa bar wallaalee miti bar ani wallaalee siin hin jenne bar osuma beekuun balleessa wanni osoo beektu balleessu wayita kun jiru. Hayaa maaliif Yaa osoo beektu balleessi taree silaate maashaallah rabbiin si gahumaa isa kennaa ta'uu kanarraa sumayya kanarraa gorsa kee ni fudhadhu accept godhee jira gorsa kee wallaales miti. Natti muka isuma morna yaadachiisuu keetiif guddaa galatoomi thank you. Kanarra du'aa hin godhu. Abshir obboleetteenya rabbiin siif haa laaffisuu insha Allah. Insha Allah maaliif waa hundaa'uu qaceellumaas waa hundaa'uu kan namaa mijeessu rabbi yeroo dhiyoo keessatti insha Allah nama sattaratee mul'atu rabbi si haa godhu insha Allah rabbi siif haa laaffisu obboleetteenya. Akkuma keessi kee jaalala amantii qabdu kanatti insha Allah rabbi siif haa laaffisu. Garuu rabbiin maal jee subhaanahu wa ta'aalaa sababsadhaa jee egaa maaliif yooti lubbuutan yooti irra tattaaffii goote sheexaanallee injifachuu dandeessa malee yoo immoo arra boru yoo jenne wallaahi obboleettii tiyya aanaas atis maybe yoo maka duun hin beeknu edana duu malla yookiin ati edana duu maltaa yookiin ani edana duu mala jechuudha. Yaa kanaaf hundi keenyaa wani beektaa haga dandahametti sii galee rasuulli keenya yooma tamuutu gadan jechuu bar akka ilaal akka nama boruuduutti sii galee gara akhiraa gizee deebite gara rabbii keetii gizee deebite sii galee haga dandahametti wallaahi dirqama rabbii nurra kaa'e haa bahannuu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa karaan isarraa itti milkooynuun haga dandahametti rabbi nuuf haa laaffisu ulaagaa dirqama amantiin keenya nurra keeyse dhugaadha si qofaa miti obboleettii teenya namootaan baay'ee jira kan maqaan Ahmadii, Mahamadii, Faatimaa, Aayishaa subhaanallah ijoollee baay'een beekaa warra isa taranne akkanumatti kan deeman kan haadha abbaan isaanii baay'een warra diin baratee jechuudha ijoollee baay'ee jira. So ati dhugaadha insha Allah yeroo dhiyoo keessatti akka sattarattu abdii qabnaa rabbi siif haa laaffisu. Garuu wanni siidhaamu akka obboleessa kiyyaatti akka obboleettii tiyyaatti akka obboleessa kee kan dhiiraa tokkotti wanni siidhaamu arra boru hin je'ini obboleettii tiyyaa rabbi siif haa laaffisu sattaradhu deem bakka rifeensa kee sattaradhu deem. Salaataa hunii salaatechaa jirtaa barate maashaallah ibaadaatti jirta. Dirqama haayisaa. So kanaaf wanni si daangeessaa daal wanni si daangeessaa kan jiru maaliif yeroo tokko takka daal lubbuu ta'e tana ni jiraami. Gizee sheexaanii akkanan godhin isi arra boru jalaa didi sii galee. More kan yeroo narratti fudhate like I will start tomorrow like okay next Friday or after it like that Usman jedhu like haga guyyaa eegaa jira inshallah. Maaliif riyaalitiin haalli biyya keessa jirus hedduu murteessaadha. Sheexaanni kun bikkatti baay'eetu jira. Bikkatti keessaafuu paawaratti qabu jira. Bikka gonkumaa paawaratti hin qabne jira. Saniif keessaafuu warroottan mataa kiyyaarraa jalqabeen hin beeka. Wallaahi subhaanallah rabbi nu haasattaru malee hedduu illaa man rahimallah wallaahi nama rabbi rahmata godheef malee biyyoota faranjii kana keessatti diinsaara jabaachuun hedduu takka ulfaata. Kanaaf obboleeyyan kiyya gamanumaan hunda keessanuu wanii isin hidhaamu haga dandahametti yoo maka duunuu hin beeknu rabbiin Itoophiyaa jiru Ameerikaas ni jira. Ameerikaa jiru Kanaadaas ni jira. Biyya hundaa'uu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isa naafiyati yeroo ammoo waliin haasawaa jirru kana nu dhagaa jiru isuma kana bakka hundaa'u jiru jechuudha. Akkasumatti ammas guyyaan du'a keenyaa laal hundi keenyaa akkasitti katabamtee qophooftee taa'u jirti. Kanaafuu yoo maka duunuu hin beeknu fitti rafuu hin qabnu. Wallaahi yeroo takka takka ni beektaan obboleeyyan saahiban kiyyaa yeroo gamaa akhiraa deeman sii galee. Yoo isaan diin qabaatan karaa rabbii irra jiraatan baay'ee takka na gammachiisa. Yeroo isaan osoo diin irra hin jirre haalantaa irratti yeroo du'an baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf obboleettii teenya alhamdulillaahi arrumaa dhuftee kana carraa kanarratti hirmaattee kheyrii tan waliin qooda fudhachuu keetu kunu rabbiin si jaalata. Saniifuu jabaadhu nama rabbiin kheyriin fadhu rabbi si haa godhu hunda keessanuu rabbiin walumaanuu kheyriidhaan nu haa fadhu.
akkasii inshaallah akka sattarattu abdii qabna. Jabaadhu sin jenna obbolee teenya. Hundi keessanuu guddaa galatooma. Sumayyaatillee galatoomii isinis galatooma. Hundi keessanuu galatooma. Inshaallah yeroo dhiyootti immoo of sirreessee akka inni isinitti deebi'u abdiin qaba inshaallah. Bidrinla. Okay, akkasii obboleettii teenya waan bareedaa nu ibsite sooshaal miidiyaan tiktookiin natti fayyadame malee hawaa takka irraan fayyadamne jette. Exact. Yaa waan nu dhugaa sanii shuuriin sii galee inni dhugaa jiru kanuma jechuudha sii galee. Naf fayyadame malee irra guddaa keenya nuuf fayyadamaa jira itti fayyadamaa hin jirru jechuudha. Arra silaa tooftaa itti fayyadama isaa beeknee waa baay'ee takka irraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mee namoota biraatiif hin carraa kannaa Oromiyaa. Inshaallah warri yaada kanitan gabbu'aadha nama biraati ol galchina inshaallah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee ustaaza keenyaaf Sumayyaa arraan carraa argadhee isin bira dhufuudhaaf baga rabbiin gartee bakka tanaan isin ga'e ammallee rabbiin nagaa wal bira isin ga'e wal biratti isin nu garsiisee nu haa gammachiisan isiniin jaa. Hedduun gammade wallaahi dhugaa rabbi. Some baga teenya taate dumaashii teenya bareeddu. Okay, gara gaafiitti dabarraa TikTok maaliif banatteeti mee? Daf ibsa godhe daqiiqaa lama qabda. Yaa ustaaza gaafa dura akkanumatti hin bane garuu eegaan bane innillee na fayyadamu. No, akkanumatti hin bane miti bara maaliif bante sababaan namni kun hundi bara waan takka yeroo godhu waan kana itti godha takka huniin baradha jechuun waa hedduu jira maaliif bante. Ani asiin hin banne garuu asiin ammoo ustaazotaan oduu dhufaa wallaahi dhugaa rabbitti waa hedduun addaan baradhee asirratti jechuudha waan halaalaa waan haraamaa waan duraan hin beekne waa hedduun baradhe ustaazota ila deemeeti ammallee tabarachuu teenyu guddoora garuu quraan asiin hin baranne imoon hin baratu jira haa ta'u waa meeqaan addaan baradhe waan halaalaati fi haraamaati itti fayyadame jeetii yaadanatti hin fayyadamne ilaalchi xiyyaasanuma jechuudha waa jala deemee irraa barachuudhaaf jechuudha. Okay, gabaabdumatti TikTok eegaan banadhee sooshaal miidiyaa biraas dabalatee irraa hin fayyadama malee natti hin fayyadamneette. Okay, dhugaa jirtu himtee jirti galatoomii inshaallah namootan biraa galchisume dhiira galchi. Hayyee gatiin bu'a inshaallah jabaadhaa. Hayyee inshaallah warri yaada kanitan gabbu'aa inshaallah nama biraatti ol galchinaa barakallahu fiikum. Hayyuu salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isheedhaan jechaa jiraare. Yallachi minde Oromiffaan dandeessu. Waalaikum salaam. Okay, ishe hiitachin. Sorry afaan Amaariffaa xiqqoo natti ulfaata. Namni hin danda'a Amaariffaadha indee hai. Ishi lijamur qosti. Emma tana garisa eso Amarinya chile No, ምንም ችግር የለም። አማርኛ እኔ አማርኛ አውቃለሁ። ቢኻ ጨሊሳለሁ ጀነም ትች ቤቴ